Mee har'ammoo faayidaa walqunnamtii saalaa fayyaa keenyaaf qabu kan jedhu haa ilaallu. Noormaalii walqunnamtiin saalaa gammachuu miira keenyaa qofaaf osoo hin taane fayyummaa qaama keenyaafis murteessaadha. Isaan keessaa kanneen gurguddoon dhiirota biratti kan jalqabaa carraa kaanserii piroosteetii hir'isa. Kaanseriin piroosteetii beekamaadha dhiirota biratti akka baay'inaan mul'atu keessumaa umurii waggaa 40-50 booda. Walqunnamtiin saalaa carraa kaanserii piroosteetii ni hir'isa jedha qorannoon hedduun. Kan lammaffaa walqunnamtiin saalaa dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu ni dabala. Walqunnamtii saalaa raawwachuun sirna ittisa qaamaa kan cimsu yoo ta'u, kunis qaamni keenya ittisoosaa cimsatee dhibeewwan baakteeriyaa fi vaayirasii adda addaadhaan dhufan akka inni ofirraa ittisuuf gargaara jechuudha. Akkasumas namoonni walqunnamtii saalaa raawwatan guyyaan dhukkubsatan xiqqaadha. Yoo dhukkubsatanii ciisan illee dafanii fayyu jechuudha. Guyyaa muraasa qofa dhukkubsatu akka warra kaanii osoo hin taane. Faayidaan garbiraan walqunnamtiin saalaa qaama dhukkubbii hir'isa. Dhukkubbii hir'isa jechuudha. Anti-peen effektii qaba. Walqunnamtiin saalaa qaama dhukkubbii keenya fudhatu riiseptarii dhukkubbii ni cufa. Kun immoo dhukkubbii hir'isuuf ni gargaara. Qorannoon akka agarsiisanitti dhukkubbiin dugdaa akkasumas mata dhukkubbiif kan kana fakkaatan namarraa fooyyessuuf ni gargaara jedha. Kana malees egaa walqunnamtiin saalaa hirriba ni fooyyessa. Qaamni keenya hormoonii piroolaaktiin jedhamu akka gadi lakkisu taasisa. Kun immoo boqonnaa fi hirriba akka namatti dhaga'amuu fi boqonnaa fi hirriba gahaa rafuufis ni gargaara. Garbiraan walqunnamtiin saalaa dhiphina sammuu salphisa. Cinqamuu yookaan dhiphina sammuu ni salphisa. Walqunnamtiin saalaa hormoonota kanneen akka dooppaamiin, seerotoonii, indoorfiinii fi oksitoosiin jedhaman akka gadhiisu taasisa qaamni keenya jechuudha. Hormoonni kunneen ammoo miira gaarii akka namatti dhaga'amu taasisuudhaan dhiphina sammuu namarraa ittisuufis ni gargaaru. Kana malees egaa walqunnamtiin saalaa akka sochii qaamaa tokkootti lakkaa'ama. Kanaaf kaaloorii gubuufis ni fayyada. Akkasumas yeroo kana dhaannaan ni dabala waan ta'eef fiizikaal eksersaayisiidha jechuudha. Kana malees walqunnamtiin saalaa dhiibbaa dhiigaa gadi buusuuf ni gargaara. Namoota ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaniif biratti jechuudha. Noormaalii guyyaan ammas jedhamu hin jiru. Torbanitti yeroo lama akkasumas guyyaa guyyaan yoo ta'es rakkoo hin qabu. Torbanitti yeroo lama hanga guyyaatti yeroo tokko walqunnamtii saalaa raawwachuun faayidaa fayyaafis dabalatanii qabachuudha. Galatoomaa turtii gaarii.